godhaa jira. Tokkoffaa Imraan isinii dheesse kalmattiin isinii itti dheesse hundasaa warra badaa kana guutuu bira dhaqeen viidiyoo isinii mara hangaan danda'utti ittiin kadhadhaa karaan kun isin. Ashamaa harka fuuni kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jirtan isin jechaa jirra galata rabbii dachaan isinirraa tureetiin baay'ee takka isinirraa turre hundinuu Ibraan Turiinaa hundi keenyaa'u isinirraa turre wal yaannee hordoftoota keenya wal yaannee jira dhugumatti isinirraa hin ture maaliif waan hin dhabameefis waa hunda asirratti isin yaasuu deema arra Ibraanii fi Turiinaa wajjin argama. Ibraan salaam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jirtu baga jiraattan isin jaa. Kunoo gaa deebiitiin jira hedduu takka dhabameetiin jira maaliin deettee jechuun keessan oolamu hundaa'u waa micciir isiniif haa ibsu waa hundaa'u. Turiinaa hordoftoota salaamee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota jirtu isin dachaa baga jiraattan beekaa jirtan malatti salaamtaan teenyu onni irraa burkuta isin bira haageessu isin jenna. Maaliin deebitanii jechuun keessan hin oolamu akkuma agartan dhiyoon tana. Viidiyoolee gadhiisutti hin jirru wanni deebine walumaan irra geenyaan isin hin jaafama. Hordoftoota keenya egaa akkuma beekamu namoota akka Imraan shoorarkeessaa akka Imraan kana hedduu tan wanni akka dhabameef namoota hedduu biraan dhaqu jira. Nama silaa akkana waa baballeessu kana bira dhaqeetiin mush viidiyoo irraa maru maaliif gaa yoon viidiyoon irraa mara jee jarri aareetuun garagaluun oolu jeetiin qaamumaan bira dhaqeetuma haasofsiiseetuma aboo wanni kun gaarii miti akkana hojjedhaa akkana addaa jiraannu boo jireenya nagaa namaa wajji jiraadhaa illaanuu baatiinis deemtutunis baatii araaramaatii dhiisaa waan kana du'aaf teessanii jedheetiin nama hedduu bira dhaqu jira hordoftoota keenya isin namoota hanga ijaan agartan kana malee taa'ee waa meeqa dalagu jira hordoftoota keenya kan mul'atu kun kadirrebbee akka Ibraan kun amma Ibraan faan amma hojii isan ta'in seene hordoftoota keenya mush fedhee maaliif gaa yeroo hedduu wajjaasoo jira hordoftoota keenya guyyaa shammoo akkana miidiyaa irratti isiniif waliin baane haa ta'u garuu Ibraanii fi Turiinaadhaas waliif fayyiseetiin isaas qarree inni itti darbe san keessaa'in jala jedhee baasee fidee agartanii jirtan viidiyoo haadha Ahmad irratti Turiinaa ala barbaaddeeti haati Ahmad barbaade jibaadhaan eegee Turiinaa guyyaa takka moo lama kana ala teessee haati Ahmad barbaaddee fidde viidiyoo haadha Ahmad laaluun dhabdan guyyaa jaamu torba keenya turre innis aluma dhiiseeti achumaan kute eegas booda barbaadeetiin eegumaan mana bal'ootii bee booda alhamdulillah ichi sarbee eegane gaan baase waan gaarii hojjechuu qabna jeetiin karaa gaarii irratti deemu jira hordoftoota keenya du'aayin godhaan isiniin jaa arra waa'ee Ibraan waan akkas isa godhe gartee akkatti akkas ta'e isin yaasuusisuu deemaarra qaceelchaasaa akkatti anaawu agartanii jirtan mana bal'oottis achiin nugga taaseeti saayilantiin godhanii nu biraa yaanii nuti manuma keessaa dhidhiitachuu turre nama akkas isa godhe qabanninis isiniif maasumarratti Turiinaallee dhukkubee ture hordoftoota keenya du'aayin haa godhaaf akkasumaanuu isii tanaas laal maaliif gaa Anna abaaranii mukammanta. Duraan gaafas mujrim amma duraan ibarsan. Hordoftoota keenya narraan abaarinaa isii tanaas maaliif gaa roorrifamtuudha namni jaarsi akkasitti akkas godhu san roorrifamaadha. Hordoftoonni keenya kun barbaasuu hin qabu yaa'u. Gaariidha wallaahi hordoftoonni keenya. Hordoftoota keenya ulfaadhaa mataa keenya kana gubba jirtan wallaahi gumattiin isin jaaladhaan garaa kana keessaa ol deebisee maaliif jennaan Sheekh Tartiib Abdii filleedha yootuma deebuu baanne dhiifama sii goonee jettaniin anaabuu dhiifama gootan bakkuma san angaafuma dhiifama naa gootan san isin fayyi hordoftoota kiyya Ibraan amma gara Ibraaniin isin deebi hordoftoota kiyya akkatti waliin fayyanis isiniin garsiisa. Haasofsiiseetiin ture anillee mee maaltu karaa kanarras fidee maaltu hamtu san akkana yaaddu si godhee jedheetiin gaafadhe osoon Turiinaanuu waliin garsiisin hordoftoota keenya dhiifama Turiinaa wal garsiisuun kiyyalleen arruma guyyaarraati dhugumatti guyyaarraati wal garsiisee edarraa kaasee arra wal garsiisee wal bira dhufuun keenya Turiinaa asumatti nasnaa oofee kaameraa naqa malee anaa fi Ibraan kophatti hojjaasawaa turre hordoftoota keenya maal naan jedhe maaf waan kana hojjettee jennaaniini afaan saararraa illee dhaga'uu dandeessan hanguma tokkoon irraa isinitu ka'anii
amma dura tanii gaafaanani isa gartee nilleen tuyne hordoftoota kiyya na tuqee gaafasis gaama kuma narra kaa'e malee jaraan jalaa garagaleetitu akkana nu jaraa garagalee hicciti teenya nu baasisiisee nu baasee ala nu oolchee namni nurratti xiyyeeffatee micciir kana sitti dhiyaata. Itiisiif jalaa qabdaatiisi ittiin karanaan itti dhiyaachuu dandeessaa jaaniiti karaa kana na fidanii irraa akka atilleen haaloo san si baafnaa yaade ja'amuudhaan qaceelchan mee isarraa dhaggeeffadha waan kanatti isa naqe. Ibrahim mee maaltu akkas nu gootu si godhe akka akkas na gootu maaltu si godhe mee taturiinaatti dhiisii taturiinaatti ta'aa dhaammat booda haasofna. Wanni bakka sanin na nage maal ni beektaa? Ani yeroo hedduu kana dura gaafaan dura dhufe san isa gaafa sanin ijaasi qabeechu sitti haaree jira. Gaafa dura karaa dhuftee gaafaan dura dhufe na qabdi sanas. Okay, hayyee. Gaafa sanirraa na haara si qaba san gubbaan deebi namni itti gaafa sa wajjin turte. Hundee guutuu isaaniitu. Aywa. Nama san gaafa san isaanuma bar aywa isaanumaan fuudhee na baasee bar. Abdii najjaashi. Isaanumaatu ammas ammallee isaanumaatu akkanaan micciir kan akkanamaan godhan. Anillee kamaaliif yoo silaama fakkeenyaaf aara si qabaachuu baadde. Ati duuba hundaan kanumaa aara na qabdu gaafatti sheek tartiib akkas na godhe sanillee ati na dhaadattee turte illaa aaratu mana keessa qabdu na dhaadatte gaafasis boo. Gaafa sanis dhuguma dhaadatte. Hordoftoota keenya inni taturiinaa hunda aan kannuu fi didesanii waan biraa godhee ija achi keessaan narraa biyya hordoftoota keenya amma immoo naaf balleessee micciir dhiifama naa godhi hordoftootallee anaatti balleessee asumaan akkatti na walee hordoftootaanillee waliin nu fayyiftuu jeeti kadhachaa jira viidiyoottiin isiniin baasin malee agartan gaa abdiis bee dhiifama naa godhaa jee kadhachaa jira namoonni akkasaa hagati hin beeynis hedduu aboo hordoftoonni akka dhiifama nuu godhu nuu gaafadhaa jechaa jiru namoonni nu miidhan quba qabdan miidhaa jajjabaa namni keessaa jirtan hundinuu kararra jira jechuu kooti dhufeeti hordoftoota yoo dhufee isin gaafachuu ta'a dhiifama namni guututti karaa dhiifamaa deebi'aa jira karaa keessaatiin sirreessu jirra waan ta'eef miilaan bira dheeyinee tasgabbeessaa jirra nama akka duraan isan viidiyoo ol qabnee isinii marree amma Ibraanuma kana barbaada jibaan akkatti qabne yoo irraa marre akkuma kukaan daawwattan sani hubadhaa ammoo irraa marree viidiyoo isinii gadi hin dhiifnuma booda waa inni gaarran malee jenneeti walirraa viidiyoo maruu santeetu akkasitti miidiyaa oowwisee dachii hunda oowwisee illaanuu namni haaloo wali ba'u boodaani hordoftoota keenya kanaafuu waan kan hundarraa'u bilisa teetiin jiraa jeeti asumaan gaa hordoftoota atummaan dhiifama gaafadhaan sitti himee gama kiyyaaniin. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa akkuma amma micciirjee hunda isiitu akkanuma saniifuu guutuu keessanuu anilleen jaaladhee hin dalagne hojii kana guutuu keessanuu dhiifama kanaa gootanan isin gaafadhaan isin jaa. Egaa walitti deebitaare. Walitti jechuun jiraami gaafasiisa soon fadhee hin ta'in jiraami waan takkaa kannanii waan sana yeroo irraa fuudhee shakaadhu khalaas. Animmaanuu jechuudha. Sammuu waa kannanii. Ayiwa sammummaan tiyyaa hona jijjiiramte jechuudha. Hordoftoota keenya waan akkannan jaalaa isinilleen waan akkannanii achi booda qaaluma isaaniitiin godhuu didee godhuu eegalee jira. Qaaluma isaaniitiin godhuu eegalee. Maaliif gaa sheekallee fayyisuuwwan quraan akkanuma qaraaneeti bakkuma takkatti irraa eeguu eegalle namoonni viidiyoo martanii akkasitti online irra gadhiiftanii maal jettanii hanqina keessoo keenya wal gorfachuun dirqama ta'a lafa gorsinii gorsuu eegalle lafatti hordoftoota keenya lafa wal gorsin amma booda mush qab gooneetuma hidhaa wal keenya viidiyoo walirraa maru kun ta'uu qabu namni machaawaa dhufa waan ta'eef asumaanuu ittiin deebiidhaa duuli. Waan akkasii moo? Eessattiin itti deebi'e isaanii huunfadhuun jaaladhu eessattiin itti deebi'a. Yoo itti deebi'e. Ittiin deebi'u. Torbaan guutuu na kadhachuu jira hordoftoota kiyyoom akkasiisanitti hun deebi'u jee Ibraan kadhachaa jira. Anummaan fakkeenyaaf irraa deebi'e akkamitti maal sanitti deebi'aa oolu. Asumaanuu dhiifama godhaafin isiniin jaa akkumaan gartee turiinaa mana dhaqee fuudhee hojii jeesanitti ifumaafuu keessatti deebi'a namni keessaa utaale hordoftoota keenya amma ta turiinaati. Turiina ittiin deebi'u jee waan jiruuf asumaanuu dhiifama godhaafin isiniin jaa akkanumattiin tokko tokkoon bira dhaqee
waadaa naqee nama guututti jechuudha hangaan danda'utti kana dideechi bee walumaanuu du'aa itti goona lafaa siyaa fuudhu jenneen walumaanuu du'aa itti goona kaniin dindee akkuma Imraan kanatti as dhiyeessaa dhufa boruus akkanumattiin viidiyoo biraa qabadhee isinii dhiyaadha namoota fakkaataa akka isaa kanarraa hordoftoota keenya akkanuma nafaana bu'aan isiniin ja'a namoota hundarra deemeetiin akka inni nagaya ta'u godhaa jira. Tokkoffaa Imraan isinii dhiyeesse akkanumattiin isinii dhiyeesse hundasaa warra badaa kana guutuu bira dhaqeen viidiyoo isinii mara hangaan danda'utti ittiin kadhaa karaan kun isiniin baasu jeeti nu hordofaan isiniin ja'a amma Imraanii fi Turiinaan dhiifamaa wal gaafachiisuu deema akkanuma nafaana bu'aan isiniin ja'a.